OBS filannoo uummataa. Har'a kan argamnu magaalaa Finfinnee naannoo Alam Baankii jedhamee beekamutti naannoo kanas sababa tokkoof asiin asii dhufne. Televizyiniin OBS akkuma beekamu aadaa, aartii akkasuma afaan Oromoo dagaagsuuf guddisuu irratti kan inni hojjechaa jiru. Hojii aartii kana duuba namoota hojii aartii kana hojjetantu jira. Artistoota, waliigala artistoota jennaa, weellistoota, barreessitoota. Aartii Oromoo promoot gochuudhaaf immoo weellistoota kanneen promoot gochaa yookaan jajjabeessaa, cimsaa warra miidiyaan argannillee miidiyaatti argisiisaa turreerra. Har'a sababuma kanaaf as magaalaa Finfinnee naannoo Alam Baankii jedhamutti weellisaan tokko dhukkubsatee ciisee jira jennaan gareen televizyinii OBS weellisaan kun maalirra akka jiruu fi eessa akka ciise qorannee gara sanatti deemaa jirra. Televizyiniin OBS akkuma dura jenne namoonni uummataaf bu'aa buusanii hawaasaaf waa hojjetanii aadaa uummataa, seenaa uummataa, afaan uummataa yookiin immoo keessumaa saba Oromoo irratti hojjetanii irraanfataman yookaan immoo deeggarsa dhaban akka isaan deeggaramaniif kanaan duras hojjechaa turre. Ammas immoo namoonni akkasii kun jajjabeeffamuu qabu. Sababni isaa wanta har'a teenyee ilaalaa jirru, wanti har'a teenyee hojjechaa jirru bu'aa isaanii kaleessaati. Isaantu asiin ga'e waan ta'eef kanaaf namoota kana calqennee ilaaluu hin qabnu. Akka isaan deeggaraman gochuun dirqama miidiyaa keenyaatis akkasuma immoo dirqama saba keenyaatis. Eegaa nutis kanumarraa ka'uudhaan artistoonni hojii aartii keessatti hirmaatan odeeffannoo kana nuun ga'ani. Odeeffannoon kun weellisaan tokko dhukkubsatee as naannoo Alam Baankii ciisaa jira. Weellisaan yeroo dheeraadhaaf naannoo bara 1987 kaaseetta guutuu albama guutuu maxxansiise ergasii kaasee garuu darbee waltajjii irratti mul'ata malee weellisaan kun rakkoo dhukkubaatiin ija daawwattootaa irraa miliqeera nuun jennaan odeeffannoo kana arganneetu kan weellisaa kana gaafachuudhaaf gara mana jireenyaatti dhukkubsatee ciisuutti imalaa jirru. Weellisaan kun weellisaa Dabalaa Damee jedhama. Yeroo baay'ee dhaloota dhiyoo kana keessatti baay'ee beekamuu baates naannoo bara 1980 keessa weellisaa waltajjii adda addaa irratti sirboota hawaasummaa, sirboota siyaasaa, sirboota adda addaa sirbuudhaan weellisaa beekamudha. Aartii Oromoo keessattis gahee guddaa weellisaa gumaachedha. Weellisaa Dabalaa Damee isa tuyyi naannoo kanatti dhukkubsatee ija uummataa jalaa da'eeffatee ciisanuun jennaan akkuma tikaastee televizyiniin keenya hojii aartii deeggara. Namoota hojii aartii kana hojjetan barbaannee ija uummataatiin geenye rakkoo isaanii irraa akka uummanni waan isaan keessa turanii bu'aa isaan buusan akka hubatee achumaanis gargaarsa barbaadu yoo ta'e immoo lammii birmata waan ta'eef birmachuu akkasii akka argatu jennee gara sanatti gareen keenya imalaa jiraayyuu. Baay'inaan artistoonni Oromoo akkasuma weellistoonni Oromoo yoo laaltu akka artistoota biroollee mana jireenyaa gaarii ijaarratanii yookaan immoo hojiin isaan hojjetan sun gara birriitti jijjiiramee fi kan ittiin of yaalan qabaatanii yookaan birrii wayii ol kaawwatanii kan qaban muraasa ta'uu danda'u. Baay'een isaanii garuu manuma jireenyaa isaanii illee yoo laalte ruuqa keessa galu yookaan immoo suuqa keessa lafa fagoo, lafa daandiirraa fagoo, lafa birrii xiqqoon kireeffamtu wayii iddoo akkasii jiraatu garaas nyaatu. Kanaaf namoota akkasii kana immoo deeggaruun dirqama lammummaati. Televizyiniin keenyas kan dhufee har'a gaafachuuf iyyaafate as ga'eef egaa tokkoffaa namni kun wal'aanamuu qaba. Erga wal'aanamee boodallee immoo akkamitti jiraata? Maaliin jiraachuu mala inni dhoqa? Hawaasni hamma danda'e deeggaruu qaba. Kanaaf uummatatti agarsiisuudhaaf, uummatatti baasuudhaaf kan nuti dhufne jechuudha har'a. Mee achuma seenne haalan irra jirus gaafannee warrana nagaa jirtu? Akkam? Fayyaadha? Gara Rabbi akkam? Fayyaadha? Jirtu? Akkam? Nagaadha? Tole. Akkam? Dabalaan gammaatti erga dhukkubsatee durarraas kaasee arma bira jira. Ammas manuma jira seentanii ilaaluu ni dandeessina. Torre de India,
akkamitti jedhama maal jettu amma fooyyeen? Bubbultee amma edda akkanatti edda ciistee dhukkubsachuu kee hiriyoota kee irraa dhageenye? Baay'ee na rabbeera. Amma haasa'uu hin danda'u jedhu. Wal'aansa argatteetta kanarra? Wal'aansa argadheera. Wal'aansa bakka baay'een dhaqee beektaa. Kilinika dhuunfaa dhaqeera. Achirraa alaartiin dhaqee. Amma yoonas kana siin nagee saba kooti. Uummata kiyya. Uummata keenya. Jaalala sabaa uummata biratti kabajaan qabaani. Innaa ammaas gargaarsa argadheennaan mana yaalatti yaalamee wanti inni fayyineef hin jiru. Har'a artistiin kun dhukkubsateera si waan ta'eef. Dadhabsiisuu hin qabnu. Ani too gara mana yaalaatti akka deemu taasifamee gaarii natti fakkaata. Otoo sana booda yeroos qabaachuu dandeenya. Innis gaafa fooyyee waan baay'ee nutti taasisuu danda'a. Waan kanaan dura hojjete illee akkasuma immoo gara fuulduraatti wanta hojjechuuf karoorfateeru mul'ata qabu nutti himuu danda'a. Kanaaf otoo gara hospitaala Rift Valleytti bilbilannee ambulaansiin fanoo ergamee gara mana yaalaa deemee yaalamee maaliif hospitaala Rift Valley kan keenya dhukkubsattoota yookaan immoo namoota dhibee garaagaraatiin qabaman keessumaa namoota saba Oromootiif bu'aa buusan deeggaruudhaan beekama. Kanaaf ani too gara mana yaalaa bahee sanaa booda fooyya'ee waa waliin haasofnuuf waa waliin dabarsinu irratti xiyyeeffannee gaarii natti fakkaata. Iyyeen amma innis dhukkubsatee sireerra jira. Asitti isas dadhabsiisnee dhibee irratti haasaa itti baay'isuurra akkuma amma kaaste hospitaalli Yuunivarsiitii Rift Valley kanaan duras artistoota keenya akkasitti iddootti isaan kufan iddootti isaan dhukkubsatanii gaafannee yoo nuti gargaarsa gaafannee kaampaanii tokkodhas waan ta'eef artistoota keenya bilisaan wal'aanuudhaan hospitaala beekamuudha. Kanaan dura Nuhoo Gobanaa, Sayyoo Daandanaa, Ibrahim Adam namoota kanneen akkasumatti bakka isaan dhukkubsatanii ciisanii iyyaafannee hospitaala kana wajjiniin dubbanne akkasumatti wal'aansa bilisaanuu kennanii fi namoonni sun amma jireenya isaanii idileetti deebi'aniiru. Ammas akkuma kaastee bilbilee namni kun dhukkubsatee iddoo inni ciises waan arganneef haalan irra jirus ofii keenya dhukkubsatee sireerratti hafuusaa argineerra. Kana hospitaala keenyaan mari'annee akka inni wal'aansa argatu. Abdul Ribarabani, la la kamaradani. Abdul Ribarabani, dina kamaradani. Banatu da duretindiya, utabinya da duretindiya. Dini dini guya, ye ganal kae guya. Oromiya bare dudiya, ya diya babotiya, ababola bare dudiya, ye ganal kae guya. Abdul Ribarabani, la la kamaradani. Abdul Ribarabani, dina kamaradani. Kanya kenya beata tiru, dia tani di gudisu. Gunabi warke gurada tiru, nama tani di mardisu.
Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS weellisaa Dabalaa Damee weellisaa hangafadha. Kanaan dura weellisaan kun dhukkubsatee odeeffannoo jedhu dhageenyaan gareen gaazexeessitoota televezyiinii OBS bakka weellisaan kun dhukkubsatee ciisu Finfinnee naannoo Alambaankeetti imallee dhukkubni isaa haala gaariirra hin turre waan ta'eef weellisaa kana wajjiniin gaaffiif deebiin goone akkasumatti gaafannee abbootii qabeenyaa tokko tokkotti himnaan hospitaala Rift Valley weellistoota Oromoo hedduudhaaf kanaan dura tajaajila wal'aansa bilisaa kennaa ture. Kan akka Sayyoo Daandanaa, kan akka Ibrahim Adam, kan akka Naggasaa Abdii, kan akka Alloo Daawwii, kan akka Nuhoo Goobanaa. Isaan kun isatti wal'aanamaa turan waan ta'eef weellisaan kun dhukkubsatee ciisaa jira jennee abbaa qabeenyaa gaafannaan hospitaala kanatti bilisaan akka wal'aanamu weeyyamanii achi ambulaansii hospitaala Rift Valleytiin gara hospitaala Yuunivarsiitii Rift Valleytti weellisaan kun dhufee wal'aansaa eegaleera. Har'a immoo kan argamnu bakka kutaa ciisichaa hospitaala Yuunivarsiitii Rift Valley weellisaa Dabalaa Damee keessatti argamutti haalli fayyaasaa haalli wal'aansaa argatee maal irratti argama weellisaan kun waan jedhu isa wajjiniin turtii goona jenneetu as Yuunivarsiitii Rift Valley hospitaala Yuunivarsiitii Rift Valleytti imallee isa wajjiniin turtii kan goonu ta'a. Baay'ee gaarii ani baay'ee gammachuu guddaan qaba. Ergan gara Adaamaa hospitaala Rift Valleytti dhufee ogeessitoonni doktoroonni hospitaala Rift Valley tajaajila gahaa godhanii halkanii guyyaa osoo irraa adda hin bahin dhukkuba kiyyaaf qorannoo na gaggeessanii dhukkuba kiyyaafis furmaata arganii jiru. Waan na rakkisaa ture waggaa baay'ee na rakkisaa ture furmaata dhabee baay'ee na rakkisaa ture immoo nyaata nyaadhu naaf hin ta'u garaa kaasan isaa ta'u bifa adda addaatiin baay'ee cinqamaa ture. Amma garuu furmaata argadheera. Dhukkuba kiyya arganii jiru. Kulaalitti infekshinii fi anjeti infekshinii jedhanii dhukkuba garaachati. Kana doktoroonni Rift Valleytti kan bira gahanii arganii dhukkuba kanaaf qoricha isaaf ta'u na ajanii anama natti fooyya'eera. Dhugaa sitti amma gammachuu guddaatu dhagama. Akka jabbilee burraaqni gochaa jiramu baay'een gammadeera. Konsartiin galii walitti qabu tokkos artistoota Oromootiin si qophaa'eera. Mee Dabalaan haala kana akkamitti ilaala? Uummanni Oromoo hangamsii birmate? Kun waan ajaa'ibaati kun. Ani kaa hospitaala Rift Valley jira. Uummanni Oromoo dhukkubsachuu koo dhaga'ee birmannaa naa godheera. Birmannaan isaan naa godhanis baay'ee kan nama gammachiisudha. Artistoonni Oromoo walumaa galatti koree bakka buufachuudhaan warri waan kana koree ta'anii qindeessan kan akka Raayyaa Istiidiyoo Abbaa Shumbii Taaddalaa Alamaa jechuudha. Beekii Uumaa Abrahaam Jaalataa filmii eelaa qopheesse warra biraa jechuudha. Ahmad Daddafoo jarreen kun durii ta'uu jechuudha. Artista Oromoo wajjin konsertii seena qabeessa ta'e galma aadaa seenaa Oromoo kan konsertiin kun qophaa'e bakka uummanni Oromoo baay'inaatti na argametti baay'ee kan na gammachiisedha. Baay'ee itti gammadeera. Baay'ee gammachuun qaba. Abbaan koo, haati koo, maatiin koo, qomoon koo, lammiin koo uummata Oromooti anaaf. Kanaaf uummanni Oromoo hundi isaa abbaa kooti, hundi isaa haadha kooti. Abbaan koos, haati koos, lammiin koos, qomoon koos, obbolaan koos, firri koo hundi isaa anaaf Oromoodha. Gaachanni koo irree kan naa ta'e kan naa birmate uummata Oromooti. Maqaa Waaqayyootiin uummata Oromootiin galatoomaan jedhan.
obbo Dinquu Dayyaasaa dhukkubsachuu koo akkuma dhagaaniin bilisaan akkanani hospitaala Rift Valleytti yaalamu naaf taasisaniiru sponsor naaf ta'aniiru hospitaala Rift Valleytti hospitaala Rift Valleytti kan akkam bilisaan akkamu yookaan bilisaan yaalamu kan taasise obbo Dinquu Dayyaasaati sponsor kan ta'an jechuudha. Kan irratti immoo konsertii uummanni Oromoo irratti argame irratti qarshii 100,000 gumaata naa kennuun isaanii immoo caalmatti waan caalaa kan nama boonsuudhaa fi kan uummata ana qofa hin ta'in uummata Oromoo hunda kan gammachiisedha. Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa Oromooti. Abbaa Oromoo maraati. Abbaa hiyyeessati. Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa biyyaati. Obbo Dinquu Dayyaasaa tiif ani haasaan ibsuu hin danda'u. Wanti hin jechuu danda'u Waaqayyo umurii dheeraaf fayyaa si haa kennu. Karoora kee Waaqayyo fiixa si haa baasu. Wanumaan jedha Obbo Dinquu Dayyaasaa nama tokko miti. Obbo Dinquu Dayyaasaa kumaatama. Obbo Dinquu Dayyaasaa umurii kiyya kanatti jaganamoota akkasii arguu koottanii baay'ee na gammachiira. Gara fuulduraatti gargaarsa amma uummanni Oromoo sii godhee fi wal'aansa argatte kana booda artisti Dabalaa Damee uummanni Oromoo deebisee akka durii isaatti waltajjii irratti argaa. Eeyyee kan dur caalaa qabiyyeen uummata Oromoo aadaan uummata Oromoo seenaan uummata Oromoo kan jaarsolii biyyaarraa uummata Oromoo irraa qoradhe kan amma yoonaa kuufadhe kan na bira jiru baay'eedha. Isa kana hiriyoota kooftisis warra hojjechuu danda'uufis kennaa ofii kiyyaas gara waltajjiitti deebi'ee yeroon saba kiyyaaf sirboota haaraatti dhiyeessu guyyaan isaa dhiyoodha. Fagoomatti guyyaan isaa baay'ee gammachuu guddaatti dhagahama. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS weellisaa Dabalaa Damee hospitaala Rift Valleytti wal'aanamaa jira. Wal'aansa isaatiin wal qabatee meedikaal daayirektariin hospitaala Rift Valley Dr. Laggasaa Alamaayyoo cinatti argamu. Weellisaa Dabalaa Damee isaanii kan wal'aansaan hordofaa ture isaa wajjin turtii goona. Fayyaan isaa yeroo dhufeerraa baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Amma nutillee fayyicillee gara manaatti gaggeessuuf yaalle har'a gara manaa hin deemuu jennee yaadna. Haa ta'u malee qaxaroo hin qaba. Qaxaroo saniin hordofii goonee cheekaappii qaama hunduu goonee fi qulqullaa'uu isaa qaama isaa mirkaneessine booda fayyummaa isaa mirkaneessina. Sister Asraat nu cinaatti argamu isaan hojii kana keessatti namoota simachuudhaanis edda dhufanii wal'aansa argatanii booda hojii adda addaa hojii tola ooltummaa nu gargaaraa turanii mee hojii akkasii hospitaalli keessan hojii tola ooltummaa akkasii gara fuulduraattis akkamitti hojjetaa itti fufaa uummata keessattuu hojiin hojjetaa jirtan kun fudhatamummaas ni dabalaa jira hojiin tola ooltummaa kun. Baay'ee gargaarsa hallaa jirra. Artistootaas akkanumattis nama garagarii humnaan qabne gargaaraa jira hospitaalli kuni. Yeroo gargaarrus Waaqayyoon nu gargaaree isaan hunda fayyanii karaa fayyaa isaanii deebi'anii galan karaa mana isaanii jechuudha. Amma gargaarsa kanarraa namni hundaan hospitaala kana ni jaallata. Abbaa qabeenyaa kunis ni gargaara nama humnaan qabnes gargaaraa jira. Nutis ni gargaara akka sammuu keenyaatti akka gargaarsa keenyaatti gargaara jechuudha. Oromia Broadcasting Service.